Artistiin keenya kabajaaf jaalataman guutuu abarraa guyyaa kaleessaa lammii hindii wajjin sarga ajaa'ibaa godhatee jira. Afaan yeroo asirratti komii garaagaraa kan ta'aa jiruu fi akkuma isaan dhugaa qabamoo dhugaa hin qabu uummanni isa qeeqaa yookaan kan jedhu sanii qabadee dhufedha. Akkuma isaan immoo hicciitii wanta kana maalidha mucaan kun miira maalii keessa galee shamara Oromoo dhiisee shamara biraaf kan jedhu waliin kalaalota hundi keessanii viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa yaada keessan immoo koomenti jalatti hojjaa sanii jenna viidiyoo kana sababiin sheerii gootanii hicciitii addaan sanii qabadee dhufechuudha. Maaltuyyuu kana maraan isa gahe maaliidhaaf shamara Oromoo dhiisee lammii hindii fuudha. Taarika hin jirre maaliif nurratti baasisaa jedhudha jechuudha. Kana shamarran Oromoo taqawween qabdan fuuldura dhaabbachuu qabdan jechuudha. Kanaaf sheer gootan jechuudha waan biraa osoo hin taane. Tole egaa isatti haasuudhaan mootiyyuu artistiin keenya kabajamaaf jaallatamaan kan uummata Oromootiif qaalii lammii hindii fuudhe. Kuni oduu addaati sheerii walii godhaa. Isarraa hafe immoo si yaadeera. Ani haallee dhaggeessee walitti turu. Baay'ee yaadamtanii jirtanii wajji sirraa waa'ee galiinsaa waa'ee yaadaa jiru sababa saniitiin biisii teessinisaa ammantan akka ajaa'ibatti shaashambaa jedhee dhufeeti jira jechuudha. Hanga dhumaatti wajjin turaa barumsa jaalalaa sinii gadhiinaa faa waliin jenna jechuudha. Isarraa gaafee oduu hawwitu akkamitti dhiise guutuu abarraa akkamitti shamara Oromoo dhiisee lammii hindii nurratti bu'e. Kan jedhan qabsoo addaatti hirteechu shamarran Oromoo qarree yeroo qabsootti kaate hin dhaabdu shira qabsoo isaanii. Kanaafiyyuu shamarran Oromoo balaaleffachuu qabdan jechuudha. Akkuma yeroo keessan yeroo isin deemtanii lammii biyya biraatti horumtan dhiirri keenya isin balaaleffatu isinillee balaaleffachuu qabdan jechuudha. Kana jechuun kiyya taqawwamuu qabdan jechuudha. Fuuldura dhaabbachuu qabdan jechuudha. Dhiirti keenya deemtanii yoo isaan deemanii lammii biyya biraa fuudhan os jechuu hin qabdan jechuudha. Taqawwamuu qabdan. Siriganii kana jechuun himmootiyyuu mucaan jalaa suuraa galabbachuu hiyyabe suuraa galabbaxuu arrabsuun hin barbaachisu. Hin balaaleffanne jechuu qabdan malee akka nutti hin deebine jechuu qabdan malee arrabsuun sirrii miti. Arrabsuun sirrii miti ookee. Isarraa gaafee garuu ni jirtu. Dhugaa sirriitti fakkaatiin jecha kanaan duras ni haasaa ture jechuudha. Jechuun wantoota tokko sirrii dabarsuu dhufee jechuudha. Waa'ee isaati irratti waa xiqqoo wayii natti dhaga'amee jira. Namoonni piikchaara isaa fuudhanii gadi galabbaxan jira. Manaaman bahaarii Oromummaa hin agarsiisu sinaaffummaadha malee jechuudha. Taqaawwamuu qabdan jechuu kiyya irratti dhuguma itti jechuu dandeettallaa dhugaa kiyya miti abbaan dhageeffadhaa. Abbaan laayifii mataa isaa jiraachuu mirga guutuu qaba. Oromummaa wajji qabna malee laayivii wajjin qabu. Okay, laayivii dhimma nama dhuunfaa haasawuun sirrii miti. I am sorry. Waan singashuu miti jechuudha. Laayivii mataasaa kan naaf taasise tamani jiraachuu hin danda'a. Jireenya mataasaa jiraachuu namni kamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee shamarran keenya illee yeroo lammii biyya biraatti heeruman ajandaa godhachuu osoo baanne. Darri keenya sirriish lammii biyya biraa fuudhu osoo ajandaa godhachuu baanne osoo nutti hafee bareeda. Keessumaayyuu yeroo arrabsitaaf fa'aatu mul'ata. Kun immoo nama barumsa hin qabne nama sammuu isaa qullaate jechuudha. Nama bakka waa'ee nawaa malee waa'ee ofii yaadee hin beekne ani eenyu dhadhee ofii hin gaafanne jechuudha. So kun dogongora guddaadha. Waa'ee namaa haasa'uun barbaachisaa miti jechuudha. Nama biriidha. Jireenya dhuunfaa isaa abbaan jiraachuu mirga qabaa jechuudha. Shamarris yeroo heerumti abbaa barbaadetti waa sannaquu miti itti amante taanaan itti amanteerti jechuudha. Garuu aadaaf safuu cabsitee akkuma argite baala gosoo hin taanetti aadaa ofiitis guddiftee afaan ofiitis guddiftee akka amantiin isii ajajutti gaafa heerumte waa sannaquun waa sin dakaluu jechuudha. Jireenya dhuunfaati. Laayivii dhuunfaati. Waan isin dakaluu miti. Amma mucaa kana maaf galabbaxxan? Mucaan kun maalis ni balleesse akka Oromootti hojjeteera. Akka Oromootti aadaa keessan guddise afaan keessan guddise ammas hojjechaa jira. Ammas taayimii kanarratti hojjetaa jira. Mucaan kun maal isin gochuudhaaf? Maaliif suuraa isaa galabbaxxan? Uummata riggimu warreen jechuudha. Warri suuraa isaa galabbaxxan. Ammas fuudha. Abbaan barbaadda heerumaa waa itti amantan hojjedhaa. Jecha namaaf jecha of duuban deebinaa. Garuu bakka gadheetti hin argaminaa. Waan boru abjuu keessan galma sinin geessina waan borutti waan ittiin amanneetu waan ergixanyaatti hin taane waan boru saba keessiif qaanfachiisu yoo hin ta'in waan itti amantanii laayivii koo bilisa baasa fataan jedheen jiraadha jettan
hojjedhaa. Tokkoffaa irratti namni isinitti dabalamtan nama rabbiin sodaatu, nama rabbiin jaallatu, nama amantii kee hin tuqne, amantii kee sirriitti sii kabaju argate taanaan abbaa fedhu ta'e heerumitti. Dhugaan sin jedha heerumaa itti abbaa barbaaddan jechuudha. Maarri akkasiyyoo akkasii baangaalii heerumte baangaalii fuudhee mana amajjinni maa isin naqee uummata maaf maraattu. Maaliif mucaan kun jaalala uummata isaarra dhabeetii miti yookaan jaalala intala Oromoo irra dhabeetii miti filannoo isaati jaalala jechuudha hin jaallateen fuudhee jechuudha itti amanee jechuudha naaf taatii jireenya koo bilisa naa baasteedhee itti amanee fuudhee jechuudha dhaamsa guddaa qabaaf garuu dhumarratti maal akka godhuu qabu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waa'ee nama dhuunfaa haasa'uu irraa osoo baanee akkuma dheengadda viidiyoos ni gadhise waa'ee naaf irratti naafiin akkas taasise naafiin gurraachatti nan callisaas hin jedhe jechuudha. Maaliif ishiitu durallee bareede isitu ammallee fokkate waa isin naqu miti abbaa manaa isii haa naqu malee jechuudha. Kana waa'ee namaatti osoo naqamuu baattan barbaachisaa miti. Ani immoo dhaamsa guddaa wahiin qabaaf jechuudha dhumarratti. Warra heerumus kaayyoo qabdan warra fuudhus kaayyoo qabdan waa sadeen kana gaafa qabaate is sodaatina. Tokkoffaa rabbiisaa. Okay? Lammaffaa nama maatii kee aadaa duudhaa kan kee sii kabaju. Sadaffaa nama firii si godhee akkaan qulaalitti lafa buutee yoo lafa buutee ni cabdana jalaadhe akkaan qulaalitti si qabatu argate taanaan yeroo itti atis fuudhi gittan godhi alamiin kana caalu maal turare maal tura nama biraarraa immoo sana argattu kanaafiyyuu dibbin godhaa heerumaa itti fufaan mallee way anumaan jee barnaa ajaa'ibdanii takkuma namni takka fuudha taananiin ol darbitan takkuma namni tokko hormii taanaan ol darbitan heerumaa gixxin godhaa heerumaa hande jireenya addunyaa kanarratti nama akkasii argattan taana heerumaatti anas nan jedhe fuudhaas nan jedhe maaltu sin dakale uummata zimjii nama arrabsu maaltu sin dakale haa fuudhan haa jiraatan jireenyi beeku waggaa 100 addunyaa kanarra hin jiraatu waggaa xiqqoo kana keessatti nama akkasii kunuunsu nama akkasii argite taana yaaboo kan harrellee boruusiitu argatana maaliif goota dibbin godhii fuudhi. Maaliifi isin warri waa'ee nama haasoftan inni amma itti amaneeti jechuudha. Isii wajji jireenyi dhuunfaa kiyya bilisanii ba'a. Isiin naaf hin taatu. Isiin boruu kiyyaaf ifa na baasta. Isiin boruu kiyyaaf boqonnaadha. Isii malee hin jiraadha. Shamara Oromoo irraa kanan argadhu kanaadha. Shamara Indii irraa kanan argadhu kanaadha. Ganaasabeetu wal bira qabee jireenya dhuunfaa kiyyaaf naaf taate dhiifuu jechuudha. Isiin maaltu handaaraa fide isin dakale. Maaliin haftu akka kana? Kanaafuu yoo hordoftoota kiyyaa akkas ta'uu hin qabdanii naqee ta'uu qabdan jechuudha. Namaaf beekaa namarraa hin haasa'e. Dammoo nama narrabsiina. Isa dhugaa keessumaayyuu amma nda'u maashaallah. Inni dhiira iyyuu inni xiqqoo irratti intini jedhe osoo shamara taate qaata baqqaa zaruu qallaxa jettanii barasu artistii Oromoo gabbaatee lammii biyya biraatti heerumte sila balaan si eebbuu heewwan. Dhiira ta'uu rabbii obsitanii yoo. Amma artistoonni illee heerumaa bakka. Maal qollaachuu? Sinii dhumte bakka. Artistoonni illee bakka shamaranis baangaalitti heerumuudha. Indiitti heerumuu hindiitti fuudhuu bakka. Jaalala akkasiidha humna jeeqinitiif maasoo qaree jaalala ala. Waa sadeen kana qabu argattan taanaan dibbin godhaa heeruma. Maal fidda? Kanaaf jireenya nama dhuunfaa keessaa baha. Warri waa'ee namaa haasa'u jireenya ofii hin beeku. Pilaanii hin qabu. Kaayyoo hin qabu. Hojii hin qabu. ስለዚህ waa'ee namaa haasa'inaa. Isiniin jedhaa maachishaa shambaa jennee waliin hojjannaa fataa jennee isiniin jaa waan hojii turtaniif baay'ee isin galateeffadhaan kasee wajjin ture hannishaadhaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa warri kaan isin jaalladhu kan isin kabajan mallee akkuma isin jaalladhutti jira nagaan naa turaa. Bye.